Yeroo ammaa kana dhibeewwan qunnamtii saalaatiin daddarbanirra namoota baay'ee kan yaaddeessu keessattuu barattoota sadarkaa lammaffaa fi kolleejjii jiran ulfa yeroo isaa hin eeggannedha. Dhibeen sexual transmitted infection jennee waamnu baay'een isaanii hundeen baakteeriyaa, vaayirasii, paarasaayitii yookaan fangasiidha. Dhibeewwan kun namarraa namatti kan daddarban dhangala'aa qaama saalaa, dhiiga yookaan madaa toora qaama saalaa jiruun wajjiniin tuttuqqiin yoo jiraatedha. Akka addunyaatitti guyyaa tokko keessatti infekshinii miliyoona tokko oltu uumama. Garuu baay'een isaanii mallattoo hin agarsiisan. Dhibeewwan qunnamtii saalaatiin daddarban bakka gurguddaa lamatti hirra. Kan qorichaan yaalamanii fayyuu danda'an akkasumas qorichaan yaalamanii fayyuu kan hin dandeenyedha. Sexual transmitted infectionii baakteeriyaan dhufu keessaa tokko kilaamaayidiyaadha. Kilaamaayidiyaan giraam negatiiv baakteeriyaa yoo ta'u, baakteeriyaan kun seelii keessatti jiraachuu filata. Obligate intracellular jedhama. Baakteeriyaan kun dhiiras durbas faaluu kan danda'u yoo ta'u, dabalataanis daa'ima alattuu yeroo da'umsaa haadharraa daa'imatti darbuu danda'a. Qorannoon laaboraatoorii dhukkuba kana yaaluudhaaf taasisamu saamuda qaama saalaatirraa fudhame haala kanaan hojjetameetoo maayikirooskooppii jiratti ilaaluudha. Akkasumas daa'imaaf yoo ta'e immoo ijarraa fuudhaan laaboraatoorii keessatti haala kanaan hojjetama. Baakteeriyaan biraa sexual transmission infectionii kan fidu gonooriyaadha. Gonooriyaan giraam negatiiv kokaayii yoo ta'u, intracellular kana jechuun seelii keessa qofa jiraachuu kan filatu. Haalli daddarbaa fi mallattoon baakteeriyoota kanniinii baay'een isaa wal fakkaata. Fakkeenyaaf mallattoo dhukkuba isaanii yoo ilaallu dhangala'aa qaama saalaa ilaalu yeroo ficcaanan dhukkubbii marrimaanii gaditti naannoo qaama saalaatitti dhukkubbiin dhaga'amu dhiiga qunnamtii saalaa booda ilaaluun mallattoowwan tokko tokkodha. Qorannoon laaboraatoorii liseeriyaa gonooriyaa yaaluudhaaf taasisamu saamuda qaama saalaatirraa fuudhame haala kanaan slaayidii irratti erga qopheessineen booda maayikirooskooppii jalatti giraam negatiiv intracellular baakteeriyaa ilaaluudhaan adda baasna. Baakteeriyaan biraas sexual transmitted infection fiduudhaan kan beekamu tiripaanoomaa paalideemiidha. Baakteeriyaan kun infekshinii siifilis jedhamu yoo fidu, siifilisiin baakteeriyoota biraatirraa adda kan isa godhu chaankar yookaan madaa toora qaama saalaatitti uumuudhaan. Qorannoon laaboraatoorii siifilisii yaaluudhaaf taasifamu tokko piraayimari isteejii irratti madaa kanarraa saamuda fuudhaan haala kanaan daarki fiild maayikirooskooppii jalatti baakteeriyaa ilaaluudhaan adda baasuun hin danda'amu. Isteejiiwwan birooti irratti garuu siroloojikaal teestiidhaan adda baasna. Sexual transmitted infectionii parasaayiitiidhaan kan tokko yaa ilaallu. Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalisiin parasaayitii urogenital flagellate jedhamee waamamu yoo ta'u, mallattoon isaa baay'een infekshinii baakteeriyaadhaan dhufuun wajjin wal fakkaata. Yaa ta'u malee kun adda kan isa godhu keessaa tokko dhangala'aa foolii addaa qabu qaamni saalaa akka oomishu godha. Qorannoon laaboraatoorii Trichomonas vaginalis yaaluudhaaf taasisamu saamuda qaama saalaatirraa fuudhame yookaan ficcaan fayyadamuudhaan maayikirooskooppii jalatti weet maawuntiidhaan motile trophozoite stage of Trichomonas vaginalis ilaaluudhaan adda baasuun hin danda'amu. Trichomonas vaginalisiin qorichaan guyyaa gabaabaa keessatti yaalameetoo fayyuu danda'a. Haa ta'u malee dhukkuba yaaluurraa ittisuun waan salphatuuf walqunnamtii saalaa of eeggannoo qabu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhibeewwan qunnamtii saalaan daddarban ta'anii kan vaayirasiidhaan dhufan baay'een isaanii hanga ammaatitti qoricha fayyisu hin argamne. Dhukkuba vaayirasii qunnamtii saalaatiin daddarban tokko HIV. HIV'n akkuma beekamu walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne akkasumas tuttuqqii dhiigaan wajjin yoo qabaanne salphaatti namarraa namatti daddarbuu danda'a. Dhukkuba kana yaaluudhaaf akka ulaagaa ministeera fayyaa biyyattiitti algooriizimii adda addaa fayyadamuu dandeenya. Kun screening test yoo jedhamu dhiiga keessatti antiboodii vaayirasii kanaa jiraachuu baachuu kan ittiin adda baasnudha. Qorannoon biroo immoo dhukkubsattoota HIVtiif kan taasifamu tokko CD4 yoo ta'u, inni biraa immoo viral loadidha. Qorannoon kun lamaanuu kan barbaachisan qorichi kennamaa jiru hangam dhukkubsataan kanaa fayyadaa jira, inni biraa immoo qaamni hagam dhukkuba ofirraa ittisaa jira kan jedhu kan ittiin ilaalamudha. Vaayirasiin biraa sexual transmitted infection kan jedhamu hepatitis C. Waa'ee hepatitis yeroo darbe bal'inaan akkuma ilaalletti ta'e hepatitis B salphaatti qunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabneen kan daddarbu keessaa isa tokkodha. Sababiin isaa vaayirasiin kun
dhangala'aa qaamaa hunda keessatti waan argamuuf salphaatti namarraa namatti daddarbuu danda'a. Vaayirasiin biroo quunnamtii saalaatiin kan daddarbu herpesiidha. Herpesiin shifaa xixiqqoo naannoo afaanii fi qaama saalaati irratti kan uumu yoo ta'u, keessattuu jeenital herpes kan jedhamu quunnamtii saalaatiin kan daddarbudha. Vaayirasiin kun qaama keessa jiraatus mallattoo baay'ee kan hin agarsiisne ta'us qorannoon laaboraatoorii jeenital herpes yaaluudhaaf taasifamu saamuda dhiigaa fudhachuudhaan haala kanaan kan taasisamudha.